sagalee naan deebisanii baate shallakkaa ilma nabeel lamani nagaafadha ina keessanii gaafadhu jettu. Bareedduu koo kaleessa himattee yeroo gabaabsaa kaatara nama danuutu. Maara isin muujjira. Amma mo'ichisanii san harkarraa hin qabu na eeggadhu naan jedhe guyyaatti naa qabaa jedheeni guyyaatti naa qabane guyyaa sanii isin eeggadha jedhe. Nu akka nama mana kana bulchaa jirutti namni kun lamaa kun gusaatii 24 malee kenninu ati immoo yoo guyyaa kenniteefi jennaan guyyaa isaatti siin kafalle dhuftee himachuu hin dandeessu. Muhammad maal jettan fi garuu namni kun Sadia Muhammad kuutaa fi ati raabudha dhibba isheetti ceena mana ishee mu bare ani immoo dhibba sina mana ummata keenya natti kennaa dhimma kana Muhammadin nana manaan dhibbatti Muhammadin nan beeka nana mana isaan qaba waa hunda isaan qaba Muhammadin nana mana ummata keenya naa kennaa guyyaa Muhammad jedhetti haa kennuufi isinis isheettetti ummata keenya Muhammad nan beeka Muhammad ni kennaafi yoo namichi dhawwate illee Muhammadtu kenna yoo Muhammad dhawwate anatu naa kenna kabajamaan na biratti dhufee salphatu Muhammad erga fudhate ani immoo Muhammad irraa na fudhaa nuu kennitu ijoollee guyyaa meeqa Muhammad lima ooyee akkuma wajji dubbattan sanitti ati lakkoofsa keellee naa kennee jiraan si dubbisee online irraa nama sagalee si qabi naan deebisne na dubbisi guyyaa ati kenniteef san keessan na dubbisiiti mubaarakeef guyyaa isin walii qabda. Tun ammatti harkarraa hin qabu baateen tun dhumatte baatii dhuftu 30 irratti naan jedha. Tole. Baatii dhuftu 30 Muhammad baatii dhuftu 30 intala kana siif dawwalti malee isaan dawwaltu. Baatii dhuftu 30 irratti maallaqni kun hin galle taanaan maammeekoo tak gootee galchitee iyyatti namicha irraa fudhatta. Tole. Rakkoo tokko hin jiru. Inni nutti dhala akkana amaneera ofirkaa dhabee Muhammad immoo nama kabajamaadha dhufee waasii fudhate baatii dhuftu 30tti naa ta'eera jette wanti nu yoo garuu baatii dhuftu 30tti mutaan dhuftee himatte Muhammadin bituu nan danda'a irraa bulchuu nan danda'a nama nafiji busmiti nama mormus miti nama haqaati nama birrii 990 argitanii tooti daqiiqaa keessa fuudhee daqiiqaa keessa kanaaf nu kabaju hin qabannaa jiituu koo maaliin mootii qabannaa wayyoo Shah himatamaan dhufee falmachuu mirga guutuu qaba suuraan namaa kan asirratti baafamuuf hattuu ta'e utuu hin ta'in yakkamaa malee yakkamaa miti yeroo yakkamaa kan nama akka ammaa kiyyaan dhufee falmeef sanatiyyuu yakkamaa ta'ee viidiyoon irratti waraabama dubartiin tokko dhuftee asirratti himattee yoo akka carraa ta'ee dubartiin sun guyyaa beellamaan isiidhaa kenname sun isiidhaa ta'ee namni waasii ta'ee dhufu sun immoo nama hawaasa biratti kabajamaaf amanamaa yoo ta'e ummannis manni murteetis waan kana dabarsee galmee cufuudhaan gara mana galmeetti dabarsa jedha galmeen kee cufamee gara mana galmeetti darbeera yoo rabbi jedhe baatii dhufu 30 irratti yoo Muhammad isiin kennine isaanillee isiin galchine dhuftee nama kana himachuu dandeessa jennee galmee kee cufnee gara mana galmeetti dabarsinee jirra yeroo gaarii qabaadhu Muhammadis galatoomi Oro Ni adana rabbi kaardii na argame tokko koy namni kaardii biyyatti maatii keessanii argitanii beektan ni meeqa biraa qabda isa kuma dhibbaa sana dhaggeeffadhu sittani ma deebisa gabaabsee isa kuma dhibbaa sana obboleettii isitti dhufuu dhiise waan ta'eef qixxee kassaruu jedhe kuma 50 keessaa kuma 30 kenneeraa fi 20 irratti hafaa Oromoo irraa kafalaa jedheen naan uummanni irraa fudhate sana malee ka biraa irraa qabda. Enka baye danu na nyate jira ekipetti na marran na nyate birri kuma dama risiti jira innu wanti diate sababa account adara asna qaba kaardida innu ma kaardin asna qaba akira qaba qabu birama kuma lama sana kan nyate gabaabsiti dubbadhu lakkoofsi ko bare Biza ijoollee baasa jedhee narraa fuudhee jira diraama asii barbaada jedhee mucayyoon dhufte sunillee birri kaashii kafalattee jirti isii irraallee deebi'ee harkatti fudhatee mucayyoo sanillee rakkoo irratti uumanii rakkoo saniin baatee bilookna gootee jirti namni nyaate birri isa birrii kee diraama kuma lama ati itti kennite moo namatti itti kenni laatu itti kenne ijoollee Oromootitti Oromoo biyya koo haddi duniyaadha boraa kiraadha gaafa duuni haati keenya nooliin hin qabaramtu abbaan keenya haati manaa keenya
I love you waliin jennu sun kiisingii wal goonu sun nu wajjin ishee ittiin qabaramtu. Dirhama 2000 yoo ati yoo lakkaawwantii kenne ittiin Mubaarak yoo lakkaawwantii paaswordii sii kenne ittiin dhufuu hin dandeessaa? Ati akkaawwantii yoo sii kenne ittiin dhufuu hin dandeessaa? Akkaawwantii hin qaba. Ali reeffoo galgalu jedha. Akkaawwantiin kan inni irratti ergee. La tiktookii yoo sii kenne jechuukooti. Bakkash. Oroo kiyyaa. Dirama 2000 dubartii lafa kaatee irraan qaban jettu akkuma kaleessaa kanuma manaartu. Dirama 2000 kana Mubaarak mirga qabda dubbachuu. Rabbi dhugaa nu haa dubbisu laala an tokkommoo waa tokkotti hin dabalu irraan ibsu. Wanjalli guddaan Dirama 2000 irratti ergitee jirti. Dirama 2000 irratti ergitee jirti. Ayyee. Nagaamaa boleetti. Nagaamaa wanni ni jedhu. Diramni kuma dhageeffata. Ayyaa kan bitatu calluma dhageeffatu. Dubbadhu gaamee. Diramni 2000 irratti ergitee jirti. Ni dhagaa. Dubbadhu kaa ati addaan kutiin kaa. Dirama 2000 sanaan mucayyoo fiddeeti. Ayyee. Obboleettii kiyyaa dirama 2000 kan itti kennite nama akka fiduun miti. Kenneera garuu muyattiin kafalattee dhuftee jirti. Hagaasillee keessa. Ati natti jedhaa jirtu anis kenneera isiirraas fudhateera mucarroyoorraas fudhateera jedhaa jirta miti. No ragaa qaba dhisi ragaa sagalee waraabadhee qabu jira ammaan tana tiktokii kanarra dhageessisuu naan jettanii dhageessisu. Mute taayidha. Obboleettii kiyyaa kaardiin dhumaa jira. Kaardiin cinnaan addaan baana dhaggeeffadhu. Mucaarraas fudhateera anarraas fudhateera miti kanatti jedhaa jirtu. Bakka sadi Itoophiyaallee erganiiti Itoophiyaallee 50,000 asiillee. Mucaa inni irraa fudhate nuu dhiyeessuu dandeessaa? Bilooki na boosisee jira irratti irraa fudhate haadhi eessunummaa abbaa itti kenne abbaa dhufee irraa fuudhe la erga ati dirhama 2000 kafaltee fi erga ati fidde maa bilooksi goote ka jedhu mallattoo gaaffii keessa galee. Mallattoo ila. Bakka gootu tiktokii kan biraa dhaggeeffadhu tiktokii kan biraa banadhuuti kottu kaardii gubuun barbaachisu. Tiktokii banadhu naa dawwali tiktokii banadhu. Banadhee jedhi waasaappiin itti mi yeroo gaarii qabaadhu. Tokkoffaa. Mee mubee sirratti. Tokkoffaa ani waa'ee hawaalaa malee waan biraan keessummeessu ammaaf jedheera seera cabsitee himattee waa'ee nama biyyaa fidu. Namni inni nama biyyaa fiduudha. Walirkaa nyaate 500 kaleessa Saudi Arabiyaarraa diraama riyaala 17 himataa hartuyyuu hin fuudhu amman jedheeni. Amaanaaf intinaan ammaa miti yeroo isaa eeggadhaa tokko. Lammaffaan immoo ergaati dirhama 2000 kafaltee fi fiddeeni. Erga ishiin ati fidde bilooksi goote intalli kun sitti aanti siif fira malee isaa firaa miti. Maaliif bilooksi goote? Intaloon sun dhiyaachuu qabdi. Obboleessa Oro intaloo sana dhiyeeffachuu dandeessaati. Mubaariko dhageeffatu. Intaloo sana dhiyeessuu dandeessaa dhiifamaa wajjin. Mucayyoo na bira baasanii mucayyoo na bira dhuftee torbee tokko geettee obboleessi biyya Dabuuf Afrikaa kana jira. Ati dhiyeessuu dandeessaa mucattiis. Hin danda'u mucayyoo dhiyeeffachuu hin danda'u garuu ragaa ni qaban. Deeshi kanas murteen kenna. Ragaa sagalee ni qaban. Hin barbaannu gaafa isiini himatte dhiyaatta. Gaafa isiin dhufte tiktokii banatte dhiyaatta. Gaafa torban dhufu keessa qophaa'e. Amma narraa dhageeffadhu ka waan isin kun. Ay obboleessu abbaa langaa jala dubbatamu murteessi kenname fudhu gattaay. Obboleessi keenya himatamaan suuraa isaa argaa jirtan kun murtee abbaa langaa guyyaa hadhaa dabarseen Rabbi haqa nu haa dubbisu mana murtee haqaatti dhiyaachuudhaan murteen guyyaa hadhaa darbee jira. Murtee tokkoffaa himattuun keeyyata 7/19 nus anqas dabarfachuudhaan waa'ee hawaalaa dhiiftee waa'ee nama biyyaa fiduu himachuudhaan seera cabsitee jirti. Haa ta'u malee dubartummaa isiitiin kabajni kennamee fi dhiifamni godhamee fi torbee tokko keessatti birrii 10,000 kafali 10,000 uummanni
ani sirraa kafalu